Tolee, kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii har'ammoo kan nuti wajjin ilaallu Chemistry kutaa 11ffaa 1.8 irraa kaanii Electronic Configuration and the Predictable of Element kan jedhu irraa kaanii wajjin ilaalla jechuudha. Amma xumuraatti ni wajjin ta'an affeerraa keenyadha. Badnee turuu keenya ifama sin gaafachaa. Kallattiidhaanii pointii kanarraa kaaniiti jechuudha kan nuti wajjin ilaallu har'a. Isa jalatti jechuudha pointii kan jalatti kan wajjin ilaallu the modern predictably kan jedhu kaanii wajjin ilaalla. Predictably modern ta'e maalodha kan jedhu kaanii kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Isa durasti activity 1.8 kana wajjin ilaallu. How is today predictable different from the one that Mendeleev published? Predictably inni amma jiru kuni today kan amma jiru kuni isa Mendeleev publish godhe irraa maaliin adda ta'a? Garaagarummaan jara kana lamaan gidduu jiru maalodha kan jedhudha. What is a pred? What does it represent? Pred jechuun maal agarsiisa? Maal mul'isa? Pred jechuun maal jechuudha? Deebi'ee maal mul'isa? What is a group? Group maal mul'isa? What does it represent? Akkasumas immoo maal mul'isa? How does the electron configuration of an element give information about the pred and group it is in it? Electronic configuration ini elementi tokko keessa jiru akkamittiin pred isaatii fi group isaa akkamittiin mul'isa? Informationii waa'ee group fi waa'ee pred akkamittiin kenna? Maaltu electronic configuration ini jedhee nu gaafata jechuudha. Shanaffaa irratti maal jedha? Why are some elements placed out of the main body of the predictable? Elementoonni tokko tokko maaliftu structure predictably isa guddaa keessaa yookiin main isa ta'e keessaa maaliif out ta'anii? Fakkeenyaaf laantaanaadii fi aktaanaadii warri jedhamanii gara jalaatti barreeffamaniiru ni agartu. Isaanii maaliif keessaa ba'anii barreeffaman kan jedhudha jechuudha. Gaaffii shanaffaa. Warreen kana gaaffii activity kanarra jiru yoo beektanii isiniif gaariidha. Hin beektan taanaan immoo barnootuma kana keessatti argachaa deemtu jechuudha. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarru. Elements are arranged in the modern predictable in a specific pattern that helps to predict their property and to show their similarity and difference. Maal jedha? Elementoonni modern predictable irra maal ta'anii jiru? Arranged ta'anii jiru, orderii ta'anii jiru, tartiiba namanii jechuudha. Kun immoo maaliif fayyada? To show that amala isaanii, property isaanii predict gochuuf tilmaamuuf akkasumas garaagarummaa fi wal fakkeenya elementoota sana gidduu jiru tilmaamuuf nu fayyada jechuudha. Warreen kunis specific patternidha. Patternii murtaa'aa ta'een jechuudha. Fageenyi isaanii kan jiru patternii dhaabbataa ta'een specificidha jechuudha. Kan isaan ittiin modern predictably kanarra arrange ta'anii jiran jechuudha. Predict relationship can be summarized by the general statement called the predict law. Predict relationship immoo hariiroon predict relationship immoo predict yookiin hariiroo isaan qabanii maaliin kan inni summarize ta'uu danda'u? Seera predict law kan jedhamuun jechuudha. Kan inni ittiin summarize ta'uu danda'u seera predict law jedhamuuntu summarized ta'uu danda'a. Maaltu hariiroo isaan waliif qaban jechuudha. In its modern form, the predict law states that certain set of physical and chemical property repeat at regular intervals. Modern form ni predict law kana maal jedha? Seetii tokko keessa amala fiizikaalii fi keemikaalii elementii jira. Amalli suni intervaalii regulaarii ta'e yookiin predikaalii ta'eentu mul'achaa deema jechuudha. Kunis when the element are arranged according to increasing atomic orbital. Atomic numbering isaa gaafa increase ta'aa deemu fiizikaalii fi keemikaal property isaanii yookiin amalli fiizikaalii fi amalli keemikaalii isaanii maal ta'aa deema? Regularii repeat ta'aa deema jechuudha. Irra deddeebi'aa deema jechuudha.
Regular intervaliitiin jechuudha. Kana jechuu barbaade. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu 1.8.2 irraa classification of the elementii. Elementii kana immoo haala kamiin qoqqoodna kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Asirrattis activity kana wajjin ilaallu. Answer the following question in group and present your responses to the whole class. Tokkoffaa irratti maal jedha? What is the importance of classifying element in group and period? Elementii groupiidhaaf periodiitti qooduun maaliif barbaachise jedha. Lammaffaa irratti what could be the basis of classifying elements? Elementii kana wanti nuti irratti hundoofnee qoqqoodnu maalodha? Sadaffaani why are there two different numbering system for groups? Tooftaa lamaanii groupii lakkaa'uu dandeenya. Tooftaa lamaan samaanii different numbering. Tooftaa lamaanii number gochuu dandeenya jechuudha. Groupii tooftaa lamaan samaalodha kan jedhudha. Afuraffaa irratti which sublevel is being filled in period 1? Sublevelii kamtu period tokkoffaa irratti guutaa filled ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. Itti fufnee ilaalluuti maal jedha? The periodic classification follow as a logical consequence of the electronic configuration of atom. Periodic classification ini kan inni follow godhu logical consequence of electron configuration of atom jechuudha. Kan inni follow godhu jechuudha. Periodic classification ini kan inni follow godhu logical consequence of electronic configuration of atom jechuudha. Elements are grouped according to their outer shell electron configuration. Elementiin tokko kan inni grouped ta'u maal irratti hundaa'eeti? Outer shell electron isaa irratti hundaa'eeti. Elementiin tokko kan inni grouped qoqqoodamuu danda'u maal irratti hundaa'eeti? Outer shell electron configuration isaa irratti hundaa'eeti jechuudha. Which account for their similar chemical behavior. Inni kun immoo maal safaraa? Inni kun outer shell electron isaanii grouping isaanii jechuudha. Yookiin grouping isaanii yookiin outer shell electron configuration isaanii maal safaraa? Similar chemical behavior safara jechuudha. Similar chemical behavior amala keemikaalummaa isaanii account godha jechuudha. The period indicate the value of n for the outermost or valence shell. Periodiin immoo kan inni indikeetii godhu yookiin kan inni mul'isu gatii inni keenyaati. Gatiin inni keenyaas immoo maal? Outermost or valence shell keenya jechuudha. Valence shell keenya jechuudha. There are 80 groups and 7 period in the modern periodic table. Akkuma beekamu groupii 18 fi akkasumas period meeqatu jira? Period 7tu jira modern periodic table irra jechuudha. Inni kunis groupii 18 kan nuti jennu garee warra active ta'anii fi warra active hin taane immoo walitti daballeeti jechuudha. Yookiin garee A warra jedhamanii fi garee B walitti daballeeti jechuudha kan nuti kana jennu. Garee 18 kan isaan ta'an jechuudha. Tufi maal jedha? A metalloid is element that has property that are between those of metal and non-metals. Metalloidii warreen jedhamanii elementoota property yookiin amaloota warreen akkamii qabanidha? Meetaalii fi non-meetaalii amala meetaalii fi non-meetaalii warreen qabanidha jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeessanii metalloid kan jedhudha jechuudha. Loid kan jettu kuni amala walitti makuu kan agarsiistudha jechuudha. Metalloid kan jettu kuni amala walitti makamaa, loid isheen jettu suni amala walitti makamaa agarsiisi jechuudha. Yookiin immoo makaa kan jedhu bakka buuti jechuudha. So metalloidii kan nuti jennu egaa meetaalii fi non-meetaalii behavior qabu jechuudha. Elementii meetaalii fi meetaalii fi amala non-meetaalii fi meetaalii kan qabu maal jenna? Metalloidii jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf for example boroniin maalodha? Non-meetaaliidha. Ifama metalloidiidha jechuudha. Amala meetaaliis amala non-meetaaliis qaba jechuudha. Akkasumas germaniyeemiinis silikaniinis haaluma kanaanii jechuudha. Warreen kun hundumti isaanii maal qabu? Amala meetaalii fi non-meetaalii qabu jechuudha. Fakkeenya metalloidiitii jechuudha warreen kun sadan. Haala kanaan jechuudha.
kan nuti classify gochuu dandeenyu. Egaa classifying maal irratti hundaa'e isa jedhamuu fi logical consequence of the electronic configuration of the atom. Iseen kun deebii isaa taate jechuudha. Gaaffii gubbaatti wajjin ilaalle keessaa jechuudha. Isinii gaafficha deebiitti kennaa deemuu danda'uudha qabdu jechuudha. Kitaabi keessanii piroojeektii isinii kaayera piroojeektii 1.1 isa kana ofii keessanii hojjechuu ni dandeessu isinii. Nuti amma kallattii maan kan nuti dabarru 1.8.3 predict property kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Istii dura ammasii activity kana wajjiniin ilaallee dabarru. Activity 1.2 Discuss the following question in group and present your responses to the whole class. Tokkoffaa irratti maal jedha? How does size of elements vary across a period? Elementiini saayiziin elementii tokko pireedii irratti pireedii dalga jechuudha. Pireedii dalga haala kamiin vaarii ta'a? Differensii akkamittiin ta'a? Garagara akkamittiin ta'a hin jedha. Lammaffaa irratti why are elements of group 1A jechuudha and 2A called metals while those of group 7 group are non-metal jedha. Group A fi group 2 ni maaliif metalii jedhamanii? Akkasumas immoo group 17 maaliif non-metalii ta'e jedhee nu gaafata jechuudha. Sadaffaa irratti gaaffii nu gaafatu why are elements of group 8 least reactive? Group 18 maaliif least reactive ta'e? Least reactive maaliif ta'e? Maaliif garee dadhabaa ta'e? Nuun jedha. Least reactive jechuun baay'ee dafee kanii elementiin kennine yookiin hin fudhanneedha jechuudha. Elementiin kan hin fudhannee fi kan hin kennine maaliif kana ta'e nuun jedha jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu maal jedha? The electron configuration of the atoms display a predict variation with increasing atomic numbers. Nuclear charge. Akkuma atomic numberiin increase ta'aa deemuun electronic configuration of atomiin maal mul'isa jedha? Predict variation mul'isa nuun jedha. Garagara ta'aa deema predikiinsa. Akkuma atomic numberiin increase ta'aa deemu yookiin nuclear chargein akkuma dabalaa deemuun electron configuration of atomiinis maal ta'aa deema? Behavior isaa predict variation agarsiisaa deema jechuudha. Yerootti kanatti as a result the elements show predict variation of physical and chemical behavior. Yerootti kanatti elementiin suni predict variation kan maaliif maalii agarsiisa? Kan physical fi kan chemical behavior agarsiisu jechuudha. Physical irratti akkasumas chemical irratti amalli isaanii jijjiiramaa deema jechuudha kan elementichaa. In this section you will examine some predict atomic property like atomic radius, ionization energy, electron affinity, electronic negativity and the metallic character. Sectionii kana keessatti jechuudha. Sectionii 1.8.3 kana keessatti kan nuti qabachuu qabnu warreen nuti qabachuu qabnu atomic radius jechuun maal jechuudha? Ionization energy jechuun maal jechuudha? Electron affinity jechuun maal jechuudha? Electron negativity jechuun maal jechuudha? Akkasumas metallic character jechuun maal jechuudha? Kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Warreen kana isinii akka sectionii kana xumurtanii beekuu qabdu jechuudha. Warreen kana beektan taanaanii yeroo baay'ee qormaata entraansii irratti deddeebi'ee kan dhufudha jechuudha. Warreen kun keessumaa ionization energy fi electron affinity, electron negativity warreen kun baay'ee wal fakkaatu jechuudha. Groupii keessa increase ta'a, groupii keessa decrease ta'a, predii keessa increase ta'a, predii keessa decrease ta'a. Warreen kana jechuudha. Istaayilii kana jechuudha kan nuti gaafatamnu entraansii irratti. Kanaaf warreen kana beennee bahuu qabna jechuudha akka sectionii kana xumurreen. Jalqaba irratti kan nuti wajjiniin ilaallu atomic size or atomic radius kan jedhudha jechuudha. Maqaan atomic radius kan biraan maalidha? Atomic size. Size atomii. Size atomii wajjiniin ilaalla jechuudha. Isti gaaffii kana wajjiniin ilaallu activity 1.2 kana. Why don't the size of atoms increase uniformly with increasing atomic number? Atomic size of atomiin tokko size isaa maaliif akka atomic numberiin dabaleeni duukaa dabalaan deemu nun jedhe.
saayiziin atoomii tokko maaliif akka atomic numberiin dabalanii duukaa dabalaan deemuu nuun jedhe. Gaaffii tokkoffaadha jechuudha kun. Kana jechuun gaaffii tokkoffaa kanarraa maal hubanna jechuudha. Saayiziin atoomii tokko yeroo atomic numberiin inkiriizii ta'u jechuudha. Kan nuti irraa hubannu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo gaaffii lammaffaa irratti in which location the predictable would you expect to find the elements having the largest atom explain jedha. Predictable irraa locationii yookiin elementii isa kamtu atomii guddaa qaba jettee eeddaa expectii kamiin goota. Locationii predictable irraa elementii isa kamtu atomii guddaa qaba largest atomii kan jedhamu isa kamidha. Ibsinuun jedha. Sadaffaa irratti how do the size of atoms change? Size of atomiin akkamittiin jijjiiramu? Tokkoffaa irratti maal jennee akka atomic numberiin dabaluuni dabalaan deemu jenne. Sadaffaa kana irratti immoo from the left to right in the arrow. Sadaffaa kana irratti immoo maal gaafate akkamittiin change ta'a, akkamittiin guddata yookiin akkamittiin xiqqaata waan jedhamudha jechuudha. Irratti maal nuun jedhee from the left to right in arrow in the predictable. Predictably leftiidha rightiitti yookiin bitarraa mirgatti haala kamiin change godha. Akkasumas top to bottom gubbaadhaa gara gadiitti jechuudha. Haala kamiin change godha. Maal keessatti? Giruuppii keessatti. Akkasumas pireedii keessatti. Pireedii keessatti illee maal ta'a? Waan jedhamudha jechuudha. Kanii atomic raadiyoo wajjin wal qabatu wajjin ilaalla. Maal jedha? Exact size of an isolated atom cannot be measured. Saayizii atomii tokko adda baasnee safaruu hin dandeenyu, measure gochuu hin dandeenyu. Because the electron cloud surround the atom does not have sharp boundary. Sababiin isaa immoo elektirooniin kan isheen ittiin mul'attu bifa duumessaatiin jechuudha. Bifa duumessaatiin malee sharp boundary hin qabdu jechuudha. Kana jechuun daangaa murtaa'aa hin qabdu jechuudha. Daangaa murtaa'aa iddoo kana jennee surround goonee safarruu hin qabdu jechuudha. Eenyutu atomiin jechuudha. Maaliif bifa kiloodiitiin mul'atti yookiin bifa urriitiin mul'atti jechuudha. However, an estimate of the atomic size can be made by measuring the distance between the nuclei of two adjacent atoms. Garuu immoo bifa estimationiitiin jechuudha, bifa xiinxalaatiin atomic size'n measure ta'uu danda'a. Inni kunis garaagarummaa distaansii nuclei atomii lamman sana gidduu jiru safaruutiin jechuudha. Atomic nuclei adjacent atomii sana keessa jiru maal gochuutiin measure gochuutiin distaansii isaan gidduu jiru measure gochuutiin safaruu dandeenya jechuudha. This property is called atomic radius. Propertiin kun immoo maal jedhama? Atomic radius dha jechuudha. Atomic radius kan nuti jennu yeroo itti saayizii atomii tokko distaansii nuclei isaa gidduu jiru safarru maal jedhama? Atomic radius jennee waamna jechuudha. Radius isaati jechuudha. Radius isaa distaansii dha wanta ta'eef jechuudha. One of the most common method to determine the atomic radius is to assume that atoms are spheres touch each other when they are bounded together. Tooftaa guddaanii nuti ittiin atomic radius determine gochuu dandeenyu atomiin bifa isfeeriitiin tachii wal godha. Akkuma asirraa argaa jirtanii bifa isfeeriitiin jechuudha. Kun bifa isfeeriitiin yeroo itti kanatti kan inni tachii wal godhu iddootti kanattidha. Akkuma isin argaa jirtan iddootti kanattidha jechuudha. Yeroo itti bonded together ta'aniitti bifa maaliitiin wal tuqa jechuudha? Spherical tachiitiin wal tuqa jechuudha. Yeroo itti kanatu maalsa atomic radius isaa sana maal gochuu dandeenya? Measure yookiin determine gochuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan nuti determine gochuu dandeenya.
Egaa akkuma beekamu asirraa kan nuti hubannu jechuudha. Utuu kana bukkeen darbini akkuma beektanii sarkiliin tokko diiyaameetirii fi raadiyeesii qaba. Diiyaameetirii kan nuti jennu poointii kanaa ka'ee hanga poointii kanaa yookiin immoo poointii sarkilii yookiin seentarii sarkilii sanaa bakka lamatti kutee kan darbu jechuudha. Isee kana asitti immoo maal jennaani? Raadiyeesii jennee waamna. Raadiyeesiin kun immoo diiyaameetiri over 2dha jechuudha. Diiyaameetirii over 2dha yookiin walakkaa diiyaameetiriiti jechuudha. Atomic size vary within both a group and a period of the main group elements. Atomic size'n maal wajjin vaarii ta'a? Group keessattis akkasumas period keessattis maal ta'a? Vaarii ta'a yookiin garagara ta'a jechuudha. Group keessatti adda addadha akkasumas period keessatti illee adda addadha jechuudha. Kunis immoo eenyuun keessatti? Main group element keessatti jechuudha. This variation in atomic size are the result of two opposing influences. Variation kun immoo maalirraa dhufa? Atomic size kun opposing humnoota opposing wal godhantu jira jechuudha. Influence faallaa ta'anii kan walirratti effectii godhantu jira jechuudha. Change in the principal quantum number and change in the effective nuclear charge. Warreen kunis eenyuudha? Principal quantum number fi n jechuudha. Akkasumas change in the effective nuclear charge dha jechuudha. Warreen kana lammantuu opposii wal godha. Kanaafis sababii atomic variation yookiin atomic size variation akka inni qabaatu godha jechuudha. Atomic size tokko variation akka qabaatu kan godhu warreen kana lamman jechuudha. Isaanis principal quantum number akkasumas change in the effective nuclear charge warreen jennu kanadha jechuudha. The nuclear charge maal jedhatti dhufe? The nuclear charge an electron actually experiences. Yerootti kanatti zedii kanaan maal jennee waamuu dandeenya? The nuclear charge an electron actually experiences jennee waamuu dandeenya jechuudha. Yookiin dhiibbaa guddaa kan geessisu eenyudha jechuudha? Nuclear charge dha jechuudha. Nuclear charge ni effectii guddaa kan geessisudha jechuudha. The net effect of this depends on the shielding of the increasing nuclear charge by the inner electrons. Net effectiin kana ammoo maal irratti hunda'a? Kan inni irratti depend ta'u gaafa nuclear charge'n increase ta'udha jechuudha. Kunis eessa keessatti? Inner electronii keessatti jechuudha. Inner electronii outer osoo hin taane inner electronii keessatti gaafa nuclear charge'n increase ta'u net effectii isaa irratti dhiibbaa qabaata yookiin immoo net effectiin isaa kana irratti hundaa'a jechuudha. Increasing of nuclear charge irratti hundaa'a jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu activity 1.2 kana wajjin ilaallu. Discuss the following question in group and present your response to the whole class jedha. Compare the effect of kana maal jennee? Nuclear effect jennee akkasumas principal quantum number on atomic size compare wal bukkee qabi effect jarri kun lammanii atomic size irratti godhanii effectii isaanii atomic size irraan gahanii compare wal bukkee qabiinuun jechaa jira. Which one is dominated? Isaan keessaa warreen isa kamtu dominate godhe yookiin isa kamtu caalaa effectii godha nuun jedha jechuudha. Irratti down a group irratti nuclear effectii dhamoo principal quantum number tu caalaa effectii qabaata. Effectiin isaanii immoo maaloodha kan jedhudha jechuudha. Birratti immoo across a period dalga immoo period keessa immoo dalga period keessa jechuudha. Isa kamtu irra dominate godhee jira. Explain the reason. Reason isaa kaa'inuun jedha. Gaafichi kanadha jechuudha. Itti fufnee ilaallu
atomic radius generally increase a group from top to the bottom, but it decrease in a period from left to right. Maalun jedha atomic radius jechuudha giruuppii keessa jechuudha gubbaadhaa gara gadiitti maal ta'a increase ta'a dabalaa deema jechuudha. Gubbaadhaa gara gadiitti asii gadiin increase ta'a deema jechuudha atomic radius. But jedha it decrease in a period from left to right. Garuu immoo atomic radius jechuudha leftidhaa gara right'itti gaafa deemu maal ta'a decrease ta'a jechuudha. Xiqqaachaa deema jechuudha. Xiqqaachaa deema. Periodii keessa dalga gaafa deemu xiqqaachaa deema. Akkasumas irraan gadii gaafa deemu immoo dabalaa deema jechuudha. Dabalaa deema jechuudha. Kun yennes ni qabamuu baate haala kamiin qabachuu dandeessu? Fakkeenyaaf isin gaafa irraan gadi deemtanii saffisa guddaa qabdu. Atomic radius irratti kana qabate jechuudha. Saffisa guddaa qabdu jechuudha gaafa isin gadi deemtan. Kanaaf irraan gadii irratti wanti hundumtuu saffisa guddaa qabaa akkasitti yookiin konseptii kanaan qabachuu dandeessu jechuudha. Dalga gaafa ta'u immoo maybe normaalitiin deemuu dandeessu. Decrease ta'a deema jechuudha. Kanaaf normaalii gaafa ta'u yookiin left to right'itti bitaarraa gara mirgaatti maal ta'a deema decrease ta'a deema. Asii gadi immoo giruuppii keessa asii gadi immoo maal ta'a deema increase ta'a deema jechuudha. Kana qabachuu qabdu jechuudha. Keessumaa pointii kana jechuun hin danda'ama jechuudha kanii qormaatan tiraansii irra dhufu. These trends hold well for the main group elements but not as for the translation element. Kunigaa jechuudha atomic radius kuni asii gadi maal jennee turre asii gadi dabala dalgamoo xiqqaata jechaa turre jechuudha. Xiqqaachaa deemaa jechaa turre. Yeroo kanatti kun kan inni irratti hojjetu main group element warreen ta'anidha. Main group element warreen jedhaman warreen kamidha? Warreen group element warreen ta'anidha. Active element warreen jedhamanidha jechuudha. Garuu maal irratti hin hojjetu? Translation element irratti hin hojjetu. Warra garee B irratti hin hojjetu jechuudha. Warra garee B irratti hin hojjetu. Electron enter an inner electron shell, not the valence shell. Electroniin kan inni enter godhu inner electron shellidha. Malee maal miti valence shell miti jechuudha. As we move from the left to right, nuti yeroo bitarraa gara mirgaatti deemnu size shrink through the first 2 or 3 translation elements. Yeroo nuti bitarraa gara mirgaatti deemnu size maal ta'a deema? Shrinkii ta'a deema. Shrinkii jechuun maal jechuudha? Walitti dhiphachaa deema jechuudha. Walitti cuunfamaa deema jechuudha. Cuunfamaa deema jechuudha. Baay'ee xiqqaachaa deema akka jechuudha jechuudha. Kunis elementoota kamiif kamirratti? First 2 or 3 translation element. Elementii jalqabaatii 2 fi yookiin immoo 3 irratti shrinkii ta'a jechuudha. Because of the increasing of nuclear charge. Kun immoo sababni inni shrinkii ta'a deemuu fi nuclear charge maal ta'a deema? Increase ta'a deema jechuudha. Increase ta'a deema. Kanaaf nuclear charge translation element irratti maal godha jechuudha? Effect godha jechuudha. Effectiin isaa immoo akka inni shrinkii ta'u godha jechuudha. But from then on the size remain relatively constant. Garuu kana booddee warreen jirani sadii booddee warreen jirani jechuudha maal remain the same dha jechuudha. Remain constant dha jechuudha. Because shielding by the inner d electron cancel out of usual increase the effect of nuclear charge. Maalun jedha yeroo sababiin isaa constantii dha jenneerra. Sababiin inni constantii ta'eef immoo inner electroniin d orbital irra jiru kan jiru maal cancel godha? Nuclear charge effect isaa maal godha? Cancel out godhee baasa jechuudha. Cancel out godhee baasa. Garuu immoo first 2 yookiin 3 translation element irratti inner waan hin qabnee fi inner electronii sababii hin qabnee fi isaanii jechuudha. Inner electronii sababii hin qabnee fi kan cancel godhee irraa baasuun jiru jechuudha.
garuu sadii olitti inner elektiroonii d orbital irraa wanta qabanii fi isaanii nuclear charge effect sana cancel godhanii baasuu danda'u jechuudha. For instance vanadium fakkeenyaa fi vanadium yenna furanne the third period for translation metal. Inni kuni periodii sadaffaa keessatti argama. For the translation metal dha jechuudha. Has the same atomic radius as zinc 13 zinc wajjin wal qixxee qaba jechuudha. Atomic number isaa 30 dha jechuudha. The last period is for translation element. Last period isaa immoo maalidha? For translation element dha. The same qabu jechuudha. Asis 4 dha. Kan eenyu kan vanadium jechuudha. Akkasumas kan zinc illee afuridha jechuudha. Kanaaf atomic radius ni afurraa kee maalodha jechuudha? The same dha jechuudha. The same yookiin constant dha jechuudha. Haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Inni nuti amma ilaalaa turre atomic size dha yookiin atomic radius dha. Amma immoo kan nuti itti fufnee ilaallu ionization energy kan jedhu itti fufnee wajjin ilaalla jechuudha. Ionization energy jechuun maal jechuudha? Stay activity kana wajjin ilaallu. Maal jedha? Write the electron configuration of the following pair of atoms of element and compare their stability. Explain your answer jedha. Maalun jedha? Electron configuration isaanii barreessi. Akkasumas compare godhi stability isaanii. Deebii kee immoo explain godhi jedha. Fakkeenyaaf oxygenii fi nitrogenii maal isaanii barreessitu? Electron configuration isaanii barreessitu. Erga electron configuration isaanii barreessanii booddee stability isaanii maal gootu jechuudha? Compare gootu jechuudha. Yeroo itti kanatti immoo maal gootu sitti fuftanii immoo deebii keessan sana immoo explain gootu jechuudha. Akkasumas B irratti immoo maal jedha? Magnesium and aluminium. C irratti immoo fluorine and neon. Warreen kana maal gootu? Compare gootu jechuudha. Itti fufee lammaffaa irratti maal jedha? Lammaffaa irratti from which atom in each pair question number 1 kana irratti jechuudha. Which atom in each pair? Pairii kana lamman keessa pairii kanatu jennu warreen kanadha. Fakkeenyaaf asitti oxygeniidhaa fi nitrogeniidhaan pairii jenna jechuudha. Cimdii akka jechuuti jechuudha. Maal jedha gaatti dhufe? Will it be easier to remove an electron from the outermost shell? Outermost shell isaarraa elektiroonii kan dafee kennu isa kamidha? Kan dafee remove godhu isa kamidha? Kan remove gochuu danda'u outermost shell isaa sanarraa kan dafee elektiroonii remove gochuu danda'u eenyudha? Hanuun jedha. Akkasumas explain your answer based on their electron configuration. Electron configuration irratti hundaa'eeti deebii kee kana immoo maal godhedha? Explain godhi jedha jechuudha. Itti fufnee wajjin ilaallu. The ionization energy is the energy in kilojoule required for the complete removal of 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom or ion. Ionization energy kan nuti jennu elektiroonii moolii tokko jechuudha. Gaseous moolii tokko irraa fuuchuudha jechuudha. Remove gochuudha. Yookiin immoo fakkeenya kana keessatti wajjin ilaalla bal'inaani. Bifa salphaatiin akka isinii galuu fi fakkeenya keessatti wajjin ilaalla garuu bifa salphaatiin akka isinii galuu fi elektiroonii tokko jechuudha. Gaseesii atomii gaseesii ta'e tokko irraa kan energy nuti ittiin kaasnu maal jedhama? Ionization energy jennee waamna jechuudha. Energy ittiin elektiroonii moolii tokko maalirraa kaasnu? Gasees atomii tokko irraa ittiin kaasnu maal jennee waamna? Ionization energy jennee waamna jechuudha. Multi electron atom can lose more than 1 electron. Elektiroonii baay'ee loosii illee gochuu ni danda'a jechuudha. Electron tokko caalaa. So the ionization energy required to remove each electron are numbered in sequence from the ground state atom. Kanaafiyyuu ionization energy ni kan itti remove goonu electron tokko kan itti remove goonu
maal ta'a jechuudha. Number in sequence from the ground state atom. Ground state atomii isaa sanarra maal ta'a? Sequence ta'a yookiin tartiiba nam'ee ta'a jechuudha. Number ta'a jechuudha. Maaltu energy nuti elektiroonii tokko gaazii atomii tokkorraa ittiin fuunu ground state isaarra maal ta'a? Sequence ta'a jechuudha. For instance, boron atom has 5 electrons. Akkuma beekamu boron atomiin 5 electronii 5 qaba. 2 in an inner core. 2 maalodha? Inner core dha. Inner core kan nuti jennu 2.3 jennee waamna mitiire. 2 kun maal jedhama? Inner core jedhama. 3 kun immoo valence electronii jennee waamna jechuudha. Valence electronii jennee waamna. 3 valence electron yookiin immoo 2s2 2p 1 asirra 2tu jira. Asirra immoo 1tu jira. Warreen kana jechuudha. Kan nuti valence electronii jennee waamna jechuudha. Maal jedha tufe? The 5 ionization step and their ionized energy even through up to E5. Ionization step 5 jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan nuti tartiiba isin wajjin ilaallu kanas. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtanii boroonidha, gaazexeedha. Elektiroonii tokko kennee pilaasii ta'e akkuma isin argaa jirtan elektiroonii tokko rimuuvii ofirraa godhe jechuudha. Ionization energy isaa meeqa ta'e? 301 kilojool per moolidha jechuudha. Akkasuma ammas immoo isa sila tokko kenneerraa ammas hin kenne. Meeqa ta'e? +2 ta'e jechuudha. Kennee jechuudha. Ionization energy keenya maal ta'e? 2427 ta'e. Intiraansii irratti warreen kana isinii kenna jechuudha. Warreen kana hunduma isaanii isiniif kenna jechuudha. Yookiin immoo warreen kana keessaa fakkeenyaaf isa kana duwwaa dhoowwateetu E3 isin gaafachuu danda'a jechuudha. E3 duwwaa isin gaafachuu danda'a. Warreen kana hunduma isaanii isinii kenne. Warreen kana hunduma isaanii isinii kenne maal isin gaafachuu danda'a? E3 isin gaafachuu danda'a. E2 isin gaafachuu danda'a. Yookiin immoo isa jalqabaa kana dhoowwatee warra kana hunda isaa isinii kenne E1 kana isin gaafachuu danda'a jechuudha. Haala kanaan kan inni isin gaafatu. Kana booddee gaa maal jedha? Haala kanaan jechuudha. Gaafa sadii kennu dabalaa deema jechuudha. Ionization energy isaanii. Akkuma argaa jirtanii gaafa tokko ture meeqa kenne? Ionization energy elektiroonii sana ittiin remove godhu kan barbaachisu meeqa ture? 801 ture. Gaafa lama kennu 2000 wayii ture. Gaafa sadii kennu meeqa ture? 3000 wayii ture. Gaafa afur ta'u akkuma argaa jirtanii akka ionization akka elektirooniin irraa remove ta'aa deemtu dabalu akka inni dabaluuni jechuudha. Maaltu dabala? Ionization energy dabalaa deema jechuudha. Ionization energy dabalaa deema jechuudha. The first ionization energy of an atom is the minimum energy needed to remove the first electron from the outer shell of gaseous atom to produce gaseous ion. First ionization energy kuni akkuma isin argaa jirtanii minimum energy dha jechuudha. Energy xiqqoo ittiin elektiroonii tokko gaseous atomii sanarraa ittiin remove goonudha jechuudha. Maalodha? Minimum energy dha jechuudha. Kunis atom gaseous dha jechuudha. Kuni maal ta'e dhufe maal ta'e gaafa elektiroonii tokko kennu ion ta'e ion gaseous ta'e kana booddee elektiroonii kan haala kanaan remove godhe jechuudha. Kana booddee change of energy is equals to ionization energy 1 greater than 0 jennee keenya jechuudha. Haala kanaan keenya jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaalu second isaa immoo fudhanne innate second isaa fudhanne innate second isaa immoo the second ionization energy remove the second electron. Akkuma beekamu second ionization energy immoo electronii lammaffaadha jechuudha kan inni remove irraa godhu. Since the electron is being pulled away from a positive charged ion. Yeroo kanatti electroniin suni positive charge ion irraa maal taati? Pull taati. In harkifamti jechuudha. Irraa harkifamti. Maalirraa? Positive charge ion irraa jechuudha. Yeroo kanatti second ionization energy ni greater than first ionization energy dha jechuudha.
inni kun immoo maaludha akkuma argamaa kaasnee turre gubbaatti ionized plasii hin taate gubbaatti jechuudha first irratti dhuftees immoo ionized plus taate jechuudha asti plus wanii turte asti immoo dhufte plus taate elektiroonii tokko maal gooti remove gooti jechuudha yeroo itti kanatti change of ionization energy is equal to I or second ionization energy greater than first ionization energy ala kanani jechuudha. The first ionization energy is K factor in an element chemical reactivity because atom is low first ionization energy tend to form cation during reaction. First ionization energy ni maalodha K factory element chaati jechuudha. Chemical reactivity isa agarsiisa. Chemical reactivity element sana agarsiisa jechuudha. Maaltu first ionization energy jechuudha. Fakkeenyaaf interansii irratti akkamitti isin gaafachuu danda'a kana isa kamtu K factor in element chemical reactivity agarsiisa jedhamee isin gaafachuu danda'a. First, second, third jedhee haala kanaa isin gaafachuu danda'a yookiin immoo elementii tokko isinii kennee ionization energy isaa isinii tartiibessee warreen kana keessaa kamtu K factory elementichaa agarsiisa jedhee isin gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isinii maal beekuu qabdu first dha jechuudha. Sababiin isaa immoo jedhee tufe atom with low first ionization energy tend to form cation. Jalqaba irratti kan cation godhu eenyudha jechuudha. First ionization energy sababii ta'eef kanaaftu K factory isaa ta'e jechuudha. Haala kanaan qabachuu qabdu jechuudha. Whereas those with high ionization energy often form anion. Yeroo tokko immoo high ionization energy maal qabaata? Formii anion qabaata. Low isaa maal qabaata? Cation qabaata. Kun immoo high ionization first ionization energy kan hin taane except noble gas. Noble gasiin maal hin qabu jechuudha? First ionization energy hin qabaatu jechuudha. Kunis formii maal hin qabaatu? Formii anion hin qabaatu. Asirratti egaa low maal kenna? First low ionization energy maal kenna? Cation kenna. Formii cation kenna. Akkasumas high first ionization energy immoo maal kenna? Anion akka inni kennu yookiin kun chargii negatiivii kun immoo chargii positivii akka inni kennu beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu maal jedha? Ionization energy display a periodic variation when plotted against atomic number. Ionization energy ni periodic variation display gochuu danda'a yookiin agarsiisuu danda'a. Kunis yeroo itti kamittidha? Yeroo itti atomic number wajjin graafii irratti ittiin ibsinu plotted gaafa goonu jechuudha. Graafii irratti gaafa plotted goonu atomic number fi ionization energy maal mul'isu? Periodic variation mul'isu jechuudha. Kanas gaafatamuu dandeessu. Akkamittiin gaafatamtu? Yeroo itti kamittitu ionization energy ni periodic variation mul'isa jedhamtanii gaafatamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kanas beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. Kunis fakkii 1.20 irratti mul'ate nuun jira. Fakkichi isa kanadha jechuudha. Fakkichi kun isa kanadha. Kun ionization energy dha. Dalgisaa kun immoo maalodha? Inni kun jechuudha atomic number dha jechuudha. Atomic number dha jechuudha dalgisuun immoo. Itti fufee maal jedhu? With any period value tend to increase with atomic number. Atomic period keessatti yookiin period kamiin keessatti jechuudha gatiin atomic number maal ta'a? Increase ta'a deema jechuudha. Itti fufee thus the lowest value of period are found for a group 1A element is alkyl metal. Lowest value period kan nuti jennu eessa keessatti argama? Group A element keessatti argama jechuudha. Isaanis maal jedhamanii beekamu? Alkyl metal jennee kan nuti waamnu sana jechuudha. It is characteristics of reactivity metal such as this of loss of electron easily. Kunis immoo maal irratti hundaa'a? Dafee jechuudha elektiroonii isarra jiru elektiroonii dafee hin gallakkise jenne ta'e maalodha?
isaanii maal jenna active jenna yookiin immoo low ionization energy jennee waamna. Low ionization energy warreen qaban jennee waamna. Yoo maal ta'e yoo dafee gallakkisa haala salphaatiin gallakkisa jenna ta'e easily gallakkisa jenna ta'e maal jennee waamna jechuudha. Low ionization energy jennee waamna jechuudha. Akkasumas largest ionization energy kan jedhamu immoo warreen kamidha noble gas element dha jechuudha. Warreen dafanii kennuu hin dandeenyeeni yookiin energy guddaa warreen barbaadaniini maal jennee waamna noble gas element dha jennee waamna jechuudha. Yookiin noble gas elementini dafanii maaliin kennan jechuudha elektiroonii mataa isaanii kennuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf maal barbaadu largest ionization energy barbaadu. Ionization energy ittiini elektiroonii sana remove irraa goonu guddaa barbaadu jechuudha. Sababiin isaanii noble gaasiin maal miti jaalala elektiroonii qabu wanta ta'eef elektiroonii sana kennuun barbaada wanta ta'eef jechuudha. Garuu giruupiiwwan elementiini elektiroonii sana dafanii kennu jechuudha. Jaalala elektiroonii qabanii jechuudha giruupii waniin jechuudha. This general trend increase ionization energy with atomic number in a given period is due to the fact that as we move across a period maal jedha akka ionization energy dabalaa deemuuni maaltu dabalaa deema atomic numberiinis period sana keessa maal ta'a deema increase ta'a deema jechuudha. Kana jechuun atomic numberii dabale jechuun maaltu dabale jechuudha ionization energynis duukaa dabale jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf elektiroonii tokko kan qabu elektiroonii tokko jira jennee xumura isaarraa balance elektiroonii isaa tokko jennee balance elektiroonii tokko kana remove gochuun salphaadha jechuudha. Akkasumas yoommoo lama ta'ee elektiroonii lama kana humni nuti ittiin isa tokko kana remove goonuu fi humni nuti ittiin isa lammaffaa kana remove goonu garaagaraadha jechuudha. Maaliif elektiroonii lama remove gochuun elektiroonii tokko caalaa cima jechuudha. Kanaaf akka atomic numberiin period keessa dabalaa deemuun ionization energynis maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. Due to the fact that as we move across a period kun immoo gaafa nuti across a period deemnudha jedha. The nuclear effect generally increase so atomic radii become smaller. Yerootti kanatti nuclear effectiin keenya akkuma sila jennee turre gaafa atomic numberiin dabaluu maaltu xiqqaata jenna atomic nuclear effectiin keenya immoo maal ta'a deema decrease ta'a deema jechuudha. Decrease ta'a deema. Kana jechuun yerootti kanatti yoo nuclear effectiin keenya increase ta'e atomic radiin keenya immoo maal ta'a deema smaller ta'a deema jechuudha. Kanas beekuu qabdu. Atomic radiin keenya kan inni small ta'u yerootti kamittidha yerootti nuclear effectiin keenya increase ta'utti jechuudha. Yerootti kanatti immoo ionization energy akka atomic numberiin dabale hin dabala. Akkasumas nuclear effectiinis yeroo atomic numberiin dabalu hin dabala. Kana jechuun atomic radiin immoo yerootti sanatti maal ta'a smaller ta'a jechuudha. As a result, the attraction between the nucleus and the outer electron increase. So an electron become more difficult to remove. Maal jedha? Yerootti kanatti attraction in nucleus fi outer shell gidduu jiru maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Kanaaf electronii sana elementii sanarraa remove gochuun maal ta'a difficulty ta'a jechuudha. Baay'ee cimaa ta'a jechuudha. Kanaaf yerootti nucleus fi outer electronii gidduu hariiroon isaanii cimu attraction isaanii cimu yookiin increase ta'u maaltu cima jechuudha. Electronii sana elementii sanarraa remove gochuun hin cima jechuudha. Kun egaa akkuma gubbaatti kaasnee turredha jechuudha. Isa kana ofii keessanii kitaaba ilaaluu ni dandeessu. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu small deviation from this general trend occur. Small deviation in uumama maalirraa jedha general trend kanarraa in uumama jedha. A group 3 element NS2 NP1 has a smaller ionization energy than preceding group 2 elements.
maal jedha smaller ionization energy barbaada. Inni kamtu divisionii kan uumamu ishee kana dhagaadha. Asitti kan isin hubachuu qabdanii group 3A elementiin S2 NP1 kuni smaller ionization energy zan preceding group 2 element A NS2 kana caalaa maalodha jechuudha isaanii small ionization energy barbaadu jechuudha. Kana haala kanaan qabachuu ni dandeessu jechuudha. It maal jira apparently the NP electron of the group 3 element is more easily removed than one of the NS electron of preceding group 2 elements jira. Kana jechuun NP electronii fakkeenyaaf dhuunfaa isaatti jiru yennati yookiin asirraa akkuma argaartanii asirraa jechuudha. Lamaan jira orbitaalii lamaan jira jechuudha. Inni tokko S irra jira, inni kan biraan immoo P irra jira jechuudha. Kun warreen kana irraa remove gochuun salphaadha jechuudha. Isa kamiin caalaa isa qobaasaa jirudha. Amma fakkeenyaaf NP qobaasaa jira yennatee isa kana caalaa irraa remove gochuun salphaadha jechuudha. Itti fufee maaliif jedhaa? Itti fufee also note that a group 6 element S2 NP4 has smaller ionization energy than the preceding group 5A elements. Maal jedha group gabaabamatti kan isin qabattanii akkamittidha yoo NS2 yookiin immoo bifa kana yenne jiraate maal qaba jechuudha. Isa qobaasaa jiru caala maal miti ionization energy guddaan barbaadu jechuudha. Inni qobaasaa jiru ionization energy guddaa barbaada jechuudha. Garuu orbital lamarra yenne jiraate ionization energy maal qabaata? Smallerii qabaata jechuudha. Haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Maal jedhatti dhufe as a result of electron repulsion it is easier to remove an electron from the double occupied NP orbital of the group 6 element than the form single occupied orbital of the preceding group 5 elements. Akkuma namas hin jedhe kan double D ta'e caala yoo double D ta'ee fi yoo single ta'e garaagarummaa qabaata jechuudha. Inni double ionization energy xiqqoo barbaada, inni single immoo ionization energy guddaa barbaada jechuudha. Ionization energy guddaa barbaada jechuudha. Haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Group assignment jedhee asirra jira. Warreen kana ofii keessanii yaaluu ni dandeessu jechuudha. Kun exercise 1.3 dha. Isa kanas ofii keessanii yaaluu ni dandeessu. Yoommoo xinnoo isinittiin kabbadatee ofii kootii hojjechuu na yaala jechuudha. Itti fufnee hojii na ilaallu. Kan biraan immoo kan nuti har'a hojii ilaallu electron affinity. Electron affinity jechuun maal jechuudha? Electron affinity jechuun afaan Oromootiin jaalala electronii jechuudha. Electronii jaallachuu jechuudha. Kanaaf inni nuti ergammaa ilaalaa turre electron ionization energy dha. Energy ittiin maal goonudha? Electronii tokko atomii tokkorraa ittiin fuunudha jechuudha. Energy ittiin remove irraa goonu. Inni kun immoo electron affinity jedhama. Is the energy change for process of adding an electron to a neutral atom in the gaseous state to form negative ion. Inni kun immoo maalidha? Electron affinity kan nuti jennu jaalala electronii erga ta'eetii booddee electronii dandeettii ofitti fudhachuuti jechuudha. Elementiin tokko electronii dandeettii ofitti fudhachuuti jechuudha. Kan erga jennee booddee yerootti kanatti immoo yeroo electronii aadii ofitti godhu electronii gaafa aadii ofitti godhu sana jechuudha. Maalta neutralii ture yennete formii negative ion qabaata jechuudha. Formii negative ion maaliif yeroo fudhatu negative ta'a waan ta'eef yookiin liqeeffatee rakka jechuuti waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti atomii tokko jira. Atomiin kun electronii kana fudhate kana booddee maal ta'e ion negative ta'e jechuudha. Yerootti kanatti haala kanaan jechuudha kan nuti calculate change of energy is equal to energy of a jenne or electron affinity jenne waamuu ni dandeenya jechuudha. An electron approaching a neutral atom experiences an attraction for the positively charged nucleus.
Electron approach ni neutral atomii irratti maal qaba? Attraction positive charge nucleus qaba jechuudha. Electroniin tokko jechuudha. Electroniin tokko neutrally atomii tokkotti gaafa approach gootutti dhiyaattu maal qabaatti? Attraction for positive charged nucleus qabaatti jechuudha. Akkasuma repulsion of the incoming electron by electron already present in the atom tend to offset this attraction. Akkasuma repulsion immoo ni jiraata. Repulsion kun immoo electronii dhufte kana electronii biraatiin ofirraa dhiiba jechuudha. Kunis maaliif attraction kana offset gochuudhaaf. Offset jechuun attraction kun akka adda cituuf jechuudha. Still, in many cases, the incoming electron is absorbed by the atom and energy is involved in the process. Yerootti kanatti ammayyuu jechuudha sababa garaagaraatiin elektirooniin absorbi taati. Deebitee immoo maal taati? Release taati jechuudha. Yerootti kanatti energiinis involve godha jechuun immoo keessatti hirmaata jechuudha. Wal nyaatiinsicha keessatti ni hirmaata jechuudha. The first electron affinity is usually negative. Yeroo hundumaa first electron affinity keenya maalidha? Negative. Second electron affinity however always positive because energy must be absorbed to overcome electrostatic repulsion and add another electron to a negative ion. Yerootti second electron affinity immoo yeroo hundumaa maalidha? Positive dha. Sababiin isaa immoo energiin maal ta'a? Absorbed. Absorbed jechuun ofitti fudhatama jechuudha. Repulsion sana maal gochuuf jechuudha? Overcome gochuuf, to'achuuf jechuudha. And add another electron to a negative ion. Yerootti kanatti immoo negative ion sanatti electronii biraa wanta dabaluufi positive ta'a jechuudha. Maaltu? Second electron affinity jechuudha. Second electron affinity kanaaf positive ta'a jechuudha. First negative ta'a jechuudha. Haala kanaan qabachuu ni dandeessu. For example, the first electron affinity and the second electron affinity of oxygen atom can be written as first fi second electron affinity kan oxygen haala armaan gadiitiin barreessuu ni dandeenya jedha. Maal jedha? Oxygen jira electronii kana ofitti fudhate kana booddee oxygen negative ta'e electron affinity isaa maalti? Negative 41 kilogram per mole ta'e jechuudha. Kun sababii maaliitiif negative ta'e? Energy baase jechuudha. Maal fudhachuudhaaf? Electronii sana fudhachuudhaaf energy baase jechuudha. Inni secondii irratti fudhatu immoo ammas electronii tokko inni dabalate maal ta'a? Positive ta'a jedha. Sababiin isaa immoo jedha asitti akkuma ilaalle sababiin isaa immoo maal jedha? Electronii sana energy must absorb godha. Energy kan biraa jechuudha. Sababiin isaa immoo sababiin energy kana absorb godhuuf immoo electrostatic repulsion kana maal gochuuf? Overcome gochuuf. Akka maal hin cinneef jechuudha. Attractioniin isaan lama gidduu jiru akka hin cinneef yookiin electronii isa fudhachaa jiru kana akka adda hin cinneef energy biraa absorb godha jechuudha. Yeroo energy kana absorb godhu maali overcome godha? Electrostatic repulsion overcome godha jechuudha. Kana booddee electronii biraa maal godha? Adii godhata jechuudha. Kana booddee akkuma asirraa argaa jirtanii plus 744 kilogram per mole ta'e jechuudha. Haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Maal jedhatti dhufee figure 1.21 give the electron affinity of the main group elements. Kuni kan inni nutti agarsiisu electron affinity main group element main group element akkuma silasni kaase group A warra hin taanidha jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Group A element dha maal jennee waamna? Main energy main group element jennee waamna. Negative value indicates that the energy is released when the anion form. Negative value maal agarsiisa? Energy is released when anion form. Yerootti itti energy released taatu gallakkifamtu. Energy gallakkifameera kan jedhu nu mul'isa jechuudha. Negative jechuudha. Itti fufee maal jira? Positive value which occur in group 8 indicates that energy is absorbed to form
the anion. Positive value immoo maal nutti agarsiisa? Kani groupii 8ffaa irratti argamu jechuudha. Groupii kana irratti kan argamu akkuma argaatan groupii kana irratti positive 29, positive 35 fi positive 39 41 asitti warreen kun maal nutti agarsiisu jedha? Energiin suni absorb taati hin fudhatamte jechuudha. Negative release ta'uu nutti agarsiisa. Kunis formii maaliitiin fudhatamu? anion yookiin negative chargeedhaan fudhatamu nutti agarsiisa jechuudha. In fact, these anion are unstable and the value are estimated. Yeroo kanatti negative ion kun maalidha? Unstable dha. Kan stable hin taanedha jechuudha. The value is estimated. Value isaa immoo maal ta'eera? Estimated ta'eera jechuudha. Haala kanaan ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan ilaaluu ni dandeenya. Akkuma electronii ionization energy fi atomic radi electron affinitynis maal qaba jechuudha. Maal qaba isaanis periodic variation ni qabaatu jechuudha. Periodic variation ni qabaatu jechuudha. Broadly speaking, the general trend is toward more negative electron affinity from left to right in any period. Yeroo baay'ee negative left to right itti maal qabaata? Period kamiin keessatti jechuudha. More negative electron affinity qabaata jechuudha. Eessa eessatti? Left to right itti jechuudha. Left to right itti maal qabaata? Negative electron affinity qabaata jechuudha. Period kamiin keessatti jechuudha. Itti fufee maal jedha? Gaaffiidha kuni maal jedha? What could be the reason the group 2 element and the group 5 element tend to have small electron affinity. Groupii lammaffaa fi groupii shanaffaanii maaliif small electron affinity qabaatanii? Than the preceding element. Elementoota isaan dursanii jiran caalaa maaliif small electron affinity qabaatanii? Groupii lammaffaadhaa fi groupii shanaffaanii nuun jedha. Groupii shanaffaanii nuun jedha. Itti fufee maal jedha? Note that the group 6 and the group 7 element have the largest negative electron affinity of any of the main group element. Groupii ja'affaa fi groupii torbaffaanii elementoonni isaanii jechuudha largest electron affinity qabu jechuudha. Largest electron affinity jechuun jaalala electronii baay'ee qabu jechuudha. The trend is going to across a period rather clear, but there is no simple trend in going down a column of element. Maalun jedha kuni kana jechuun isaa maaludha? Yerootti yookiin trendiin kuni across a period irratti dhiibbaa qabu yookiin clearidha baay'ee ifaadha jechuudha. Garuu immoo akka down a column irratti immoo maaludha? Not simply dha jechuudha. Simply miti salphaa miti jechuudha. Salphaa miti jechuudha. In most cases the added electron goes into an energy sublevel that is already partly filled. Most cases sababiin inni guddaan jechuudha. Sababiin inni guddaan electron gaafa aadiitti taatu energy sublevel isaa maal ta'a? Partially filled ta'a yookiin walakkaadhaan guuta jechuudha. Already partially filled walakkaadhaan kan guute ta'a jechuudha. Maaltu yerootti electroniin aadiitti taatu sanatti energy sublevel isaa sun maal ta'ee jira? Partially filled ta'ee jira. Partially kan nuti jennu haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf orbitaalii 5 yenna ta'e kuni orbitaalii 5 yenna ta'e hundumti isaanii tokko tokko qabataniiru jechuudha. Partially kan nuti jennu kana jechuudha. Yookiin immoo kuni elektiroonii 10 baachuu danda'a orbitaalii 5 elektiroonii 10 baachuu danda'a inni ta'e
elektiroonii 5 fudhateera yenna ta'eera taananii maal jennee waamna? Partial field jennee waamna jechuudha. Kanaaf egaa yeroo itti elektiroonii kana aadiitti goonu energy sub level isaanii maal ta'u? Partial field ta'u jechuudha. Kanaaftu simple ta'u jechuudha. Going down economy jechuudha. For group 2 and group 8 atoms, however, the added electron will be required to enter significantly higher energy level. Maal nuun jedha? Groupii lammaffaa fi groupii saddeettaffaa keessatti maal nu barbaada? Higher energy level nu barbaada. Maal gochuudha? Electronii aadiitti gochuudhaaf jechuudha. The NP level for the group 2 element atoms and the S level for the next principal level for the group 8 atoms. Maalun jedha? NP level group 2 fi akkasumas S level of next principal of group 8 irratti jechuudha. Maal nu barbaada? NP kan groupii lammaffaa akkasumas S kan groupii maaliiti jechuudha? Kan groupii saddeettaffaa irratti higher energy level nu barbaada jechuudha. Higher energy level nu barbaada. In this case, a stable anion does not form. Kana booddee maal hin uumamu? Stable anion forming uumamuu hin danda'u jechuudha. Uumamuu hin danda'u jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu electronegativity jechuudha. Electronegativity jechuun maal jechuudha? Electronegativity indicate the extent of attraction by which the electron of the bond pair are attracted by an atom linked by this bond. Electronegativity kan nuti jennu electronegativity maal nutti agarsiisa? Indicate kan inni godhu hanga attraction tokkooti yookiin wantooti lama amma wal harkisaa jiru jedhee kan nutti agarsiisu electronegativity jechuudha. Electronegativity wantooti lama yookiin elementoonni lama amma wal harkisaa jiru jedhee kan nutti himudha jechuudha. Maal jedha? The which electron of the bond pair are attracted by an atom linked by this bond. Fakkeenyaaf atomii lama jira inni ta'e atomii tokkos jira inni ta'e atomii kana gidduu maaltu jira? Bondii jira. Elektirooniin asirraa ni harkifamti, asirraas ni harkifamti jechuudha. Lamman isaarraa harkifamti jechuudha. Lamman isaarraa harkifamti. Kunis egaa maaliin attracted taati? Atomii sanaan attracted taati jechuudha. Lewis Pauling, an American scientist, in 1922 assigned arbitrarily a value of 4 to fluorine, the element considered to have the greatest ability to attractive element. Scientistiin biyya Ameerikaa Lewis Pauling namni jedhamu bara 1922tti arbitrarily value fluorine argate jechuudha. Kan inni ittiin maal ta'u? Attract dandeettiin ittiin wal harkisu jechuudha. Ability fluorine electronii ittiin ofitti harkisu dandeettii isaa sana jechuudha. Kan inni Lewis Pauling qorate jechuudha. Bara 1922 keessa jechuudha. This is known as the Pauling scale. Kan ammoo maal jennee waamna? Pauling scale jennee waamna. Approximately value for the electronegativity of few elements are given in table 1.4. Itti siqeenya yookiin tilmaamaanii electronegativity elementoota muraasaa table 1.4 irra kaa'amaniiru jira. Wajjin ilaalla. Teebilitiin isee kanadha. Jechuudha. Table 1.4 electronegativity value on Pauling scale across a period keessa tarree keessa atomii lithiumii wanii electronegativity wanii qaba, beryllium immoo 1.5 boronii 2 kaarboonii naayitiroojiinii oksijiinii filoorinii 4 qaba jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isaan deeman. Akkasumas group 3 elementii soodiyemii, maagneeziyemii, aluminiyemii, siliikonii, fosforasii, salfarii, kiloorinii warreen kan haala kanaan jechuudha kan isaan deeman. Kun egaa eessadha? Across periodidha. Periodii keessa tarree keessa jechuudha. Akkas dalga tarree keessa jechuudha. Akkasuma electronegativity value and Pauling down a group keessa immoo down a group immoo akkamidha? Atom group
one element lithium electronegativity isaa wani sodium irraan gadee jechuudha kuni 1.9 0.9 0.8 0.8 0.7 haala kanaan deema jechuudha electronegativity down group kana jechuun amma ta'e tilmaamaan maal ta'aa deemaa jechuudha decrease ta'aa deemaa jira jechuudha electronegativity irraan gadee decrease ta'aa deemaa jira jechuudha atom group 7 yennee ilaalle immoo fluorine akkuma argamaa kaafne meeqa qaba 4 qaba chlorine 3 qaba bromine 2.8 iodine 2.5 elementi isa kana 2.2 haala kanaan jechuudha kan isaanii ittiin dabalaa deeman yookiin immoo irraan gadee down group electronegativity maal ta'a jechuudha decrease ta'a garuu immoo across spread maal ta'a deemaa jira jechuudha akkuma sirraa argitanii across spread increase ta'a deemaa kanaafi kan isin qabatan electronegativity increase across spread electronegativity decrease down a group warreen kana qabachuu qabdu jechuudha yookiin immoo electronegativity faallaa eenyuti faallaa ionization energy akka ta'e beekuu danda'u qabdu jechuudha faallaa ionization energy akka ta'e beekuu danda'u qabna jechuudha itti fufee maal jedha electronegativity generally increase across a spread from left to right akkuma argamaa isiniin jedhee jechuudha say from lithium to fluorine kunis lithium irraa gara fluorine jechuudha fluorine electronegativity guddaa qaba jechuudha decrease down group immoo maal ta'a decrease ta'a deema kunis fluorine to acetylene fluorine irraa ka'ee gara acetyleniitti maal ta'a deema decrease ta'a deema kunis 4 irraa gara 2.2 ti jechuudha akkuma argamaa wajjin ilaalle teebilicha irraa jechuudha 4 irraa gara 2.2 ti decrease ta'a deema jechuudha in the predictable the attraction between the valence electron and the nucleus increase as atomic radius decrease in period maal jedha valence electronini attraction of valence electron and nucleus increase valence electronii fi nucleusini attraction isaan gidduu jiru increase ta'a yerootti kamitti atomic radius yerootti decrease ta'uti jechuudha kun maal keessatti period keessatti the electronegativity also increase electronegativity immoo yerootti kanatti increase ta'a on the same account electronegativity value decrease with increase in atomic radius down a group maal jedha electronegativity decrease ta'a eessa keessatti gaafa atomic radius maal ta'u increase ta'u down a group keessatti jechuudha the trend similar to ionization energy akkuma ammas ni kaase ionization energy keessatti akkasidha jechuudha itti fufnee kan nuti ilaallu metallic character increase as you move down an element group in the periodic table yeroo hundumaa metallic character irratti gubbaatii gara gadiitti gaafa deemnu giruuppii keessa jechuudha asii gad gaafa deemnu maaltu dabala metallic characterin keenya yookiin amalli sibiilummaa keenya in dabala jechuudha in dabala this is because electron move become easier to lose and electronii luusii gochuudhaa fi electronii suni elementiin suni baay'ee salphaadha jechuudha isaaf electronii ofirraa remove gochuudhaaf jechuudha yerootti kanatti atomic radius isaanii maal atomic radius isaanii increase ta'a yerootti atomic radius isaanii increase ta'u kan immoo maaliif increase ta'a nucleusii fi valence electronii gidduu attractioniin jiru less ta'a intiqqaata jechuudha intiqqaata sababiin isaa distaansiin isaan gidduu jiru waan bal'atuuf jechuudha yookiin fageenyi isaan gidduu jiru wanta bal'atuu fi fageenyi isaan gidduu jiru wanta bal'atuu fi less attractive ta'a jechuudha electronii valence electronii gidduu nucleusii fi valence electronii gidduu attractioniin jiru dadhabaa ta'a jechuudha yerootti kanatti maaltu dabala radiyeesiin dabala yookiin atomic radiyeesiin increase ta'a jechuudha yerootti kanatti metallic characterin down group increase ta'a deema jechuudha increase ta'a deema itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu advantage of periodic classification of the element kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha advantage
predictably keenya yookiin predictably classify gochuu qoqqooduu maal advantage isaa bu'aan isaa maalidha kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Kitaaba warreen isinii warreen hafan kana ofii keessanii sirriitti hubachuu ni dandeessu, dubbisuu ni dandeessu. Chaaptarii tokkoffaa viidiyoo kanaaf hin jechuudha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo kan biraatiin nama wal gargaarrutti nagaadhaan naaf turaa isiniin jedha. Thank you.